Biriikiin Gineewos oduu gammachiisaa ammaan tana nu qaqqabee qabna. Jiraattota Saudi Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa kan ta'aniif oduu gammachiisaadha. Ustaaz keenya kabajamaa fi jaalatamaan ani waa malee hin jaaladhu. Jabaluun kan akka gaaraatti tokkummaa fi jaalalli inni Itoophiyummaaf, sabboonummaaf, Oromummaaf, Muslimummaaf qabu hedduu na gammachiisa. Kanaaf dinqisiifannaa isaa kana waa malee miti. Lammiilee keenya mana hidhaa jiraniif jala bu'ee waa meeqa hojjetaatiin jira. Ani itti fakkaate yoo dura akka waan lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa keessa jiru callisee ilaalaa jiru natti fakkaata. Miti garuu amma oduu gammachiisaan dhufee jira. Maal jedha lammiileen Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa mana hidhaa addaa keessatti hidhamanii argaman sagalee nuuf ta'a jechuun nu gaafataa turan. Anis dubbiin lammiilee mana hidhaa dararamaa jiran furmaanni jaraa maali jechuun gaafachaa ture. Odeeffannoo argadhe kana fakkaata. Hoogganaa mootummaa Itoophiyaa dubbii kanaaf dhiyoo ta'an tokko laal nama dubbii kanatti dhiyoo ta'an mootummaa keessa hojjetan jechuudha. Akkanaaf ibsanitti waraqaa jireenyaa warri hin qabne mana hidhaa Saudi Arabiyaatti lammiilee Itoophiyaa 45,000 ol ta'an hidhamanii jiru. Lammiilee kanneen biyyatti galchuuf yaaliin godhamaa ture. Haa ta'u malee baay'ina jaraa fi hojjettoonni embaasii Itoophiyaa hedduun jaraa afaan Arabaa warra hin beekne ta'uu akkasumas haalli xiyyaarri ittiin lammiilee Arabiyaa keenya fuudhaa ture harkifataa ta'uu irraa kan ka'e yaaliin lammiilee baasuu harkifateera. Haa ta'u malee gidduu kana muummichi ministeeraa lammiilee mana hidhaa jiran muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad lammiilee mana hidhaa jiran gara biyyaa torbii 2 hanga torbee 3tti akka galan jechuun ajaja dabarsaniiru. Hidhamtoonni 45,000 mana hidhaa keessa jiran marti isaanii jechuudha. Akkasuma ajaja dabarsan kanaan lammiilee biyyatti galchuuf qophaahamaa jira. Kanaaf jecha embaasiin Itoophiyaa Saudii jiru haga guyyaa kaleessaatti waraqaa ittiin galan yillas baasee jechaadha kan nama 40,000 qopheessee xumureera. Duli lammiilee biyyatti galchuu torbii dhufu irraa kaasee guyyaatti xiyyaarri marsaa 8 deebi'uu torbii 2 haga 3tti xumuraaf qophaahamaa akka jiru naaf ibsanii jiru. Dabalataanis warra seera qabeessa dabalatee lammiilee Itoophiyaa hidhamaa irratti komiin qabnu mootummaa Saudiitiif dhiyeessinee irra jedhaniiru jaanii Jabaluun oduu gammachiisaa kana gurra nu buusanii jazaakumullah sheer waliif godhaa gartee akka ol jajjabeessinu obboleewwan kiyya. Assalaamu alaykum. Obboleewwan kiyya oduu Biriikiin Gineewosii kana wanni kaaniin adda godhu wanni hubachuu qabdan lammiilee Itoophiyaa hunda warra mana hidhaa keessa jiru kaan lallabuu fi kaan iyyuu fi liivii fi barreeffamaan dubbachuu malee namoonni waan kana falli maali jee dubbate hin jiru ture. Ahmaddiin Jabal Ustaaz Ahmaddiin Jabal leenci Islaamaa waan kana jala bu'ee hordofee qalbii teenya tan rakkattee jirtu tana kanaan nu gammachiisuun isaa hedduu takka hangam akka inni nu cinqamaa jiru kan namatti agarsiisu. Ta'us ammallee wanti kun dhiibbaan hanga ijoolleen tun galtutti yeroo meeqa kanaan dura waan ni galamee ture. Arra garuu tuni tan dhuma akka isiin taatu abdii qabna inshaallah. Lammiileen keenya rakkachaa jiru ni galla inshaallah. Biyyi ofii harmee ofii namaa caalte akkuma jaan biyya teenya dharraanee dheebuun biyya teenyaa nuuf fixee jirti. Rakkinni nutti jiru eenyu caalaa'u rakkina biyya kamii caalaa arraan tana rakkinaan nuti jira. Warri gartee nu cinaa dhaabbattanii sagalee nuu taatanii akka nuti galluuf kana hunda nuu ifaajjan galatooma. Warri biyya faranjii immoo galata dhaba.